Gaaffiin keenya inni lammaffaamoo maalidha yoo jennee amma cuuphaan Yohaannis ijaarsi isaa maal fakkaataa yookaan immoo maalirra jira kan jedhudha jechuudha. Biyya keessan illee nagaa sin haa baqqa'u ammumas immoo nulleen immoo amma sinuma wajjin amma asii maandisiin bakka jirutti ageetufaan bakka jiratitti darajaa kanaan nu ga'anii isinillee ulfaadhaadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokko አሜን አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበውነ ወአምላክ ቅዱሳን ለዛ ብፃነ እስከ ዛቲ ሰዓት እስከ ዛቲ ዕለት ከበጀምቶታ ጃለተምቶታ ማቲወን ዋቀዮ ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajaa fi gargaarsa ergamtootatiin marfamtanii kan jirtan hundi keessaniyyuu maqaa waaqayyootiin akkam jirtu akkam yoo nageessaan akkam turtan. Egaa akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti har'a qophii addaa isiniif qopheeffannee isiniif dhiyeessuuf jirra waan ta'eef hundi keessaniyyuu agaa dhuma sagantaa keenyatti akka nu waliin taataniif fedhaa fi jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaa har'a qophii nuti qabannee ibsaa mana kiristaanaa cuuphaa Yohaannis obboleessa keenya waliin taasisnaa. Kanaaf hundi keessaniyyuu viidiyoo kana share akkasumas immoo like gochuu keessan maqaa waaqayyootiin hin dagatin isiniin jenna. Obboleessi keenya akkuma beektan FB irrattis bifa garaagaraatiin akkuma beektan obboleessa keenya cuuphaa Yohaannis mana amantaa hojjechiisuuf yookaan immoo hojjechiisaa kan jiru obboleessi keenya jalqabarra haala kamiin kakaasuusaa akkasumaan immoo amma maalirraa akka jiru karaa fuulduraatti immoo maaltu akka ta'uu qabu obboleessi keenya waliin dubbii yookaan immoo turtii ni taasisna waan ta'eef hundi keessaniyyuu haga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa obboleessa keenya baga nagaan gara chaanaalii keenya Ordii Tawaahidoo baga nagaan nu dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Amiin. Obboleessa keenya egaa gaaffiiwwan sadeen tokko har'a taasisna jechuudha akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti. Hordoftoonni Ordii Tawaahidoo hundiyyuu sin daawwachaa jiru waan ta'aniif kanaaf mee jalqabarraa waa'een cuuphaa Yohaannis ijaaramuusaa yookaan immoo jalqaba ka'umsi isaa akkamiin si kakaasee hojiitti seentan akkasumas immoo haala kamiidhaan hojii eegaltanii maaltu sin kakaasee akkasumas wanta kana akka eegaltuuf dirqama kan sin kakaasee maal fa'aadha kan jedhuuf obboleessan keenya akkasumas immoo obboleewwan keenyaaf ibsaa akka taasistu maqaa waaqayyoo sin gaafanna. Tole galatooma jecha dursaa akka itti eegalle mana qulqullummaa qulqulluu cuuphaa Yohaannis kana jechuudha. Bulchiinsa mana amantichaatu bakka hojii keessanittis haa ta'u bakka isiniif danda'amutti qarshii walitti qabaatoo nuuf fidan jedhanii nutis tole jennee ajaja sanarraa fudhannee xaalayaa barreessifannee dursa ijoollee bakka hojiitti wanti jedhamu xiqqoo ishee galiin biyya keessa argamu baay'ee gadi aanaa fi manicha itti fufsiisuu kan hin dandeenye waan ta'eedhaaf yaadicha gara onlaayiniitti akka finnuuf ijoollee wajjin mari'anne jechuudha. Buleewwan keenya biyya alaa jiran wajjin mari'anne gara keessaatiin jechuudha. Erga mari'anne booda ijoolleenis yaada akkuma salphaatti narraa fudhatanii anis suuraa kaaseen mana amantichaa jechuudha. Mana amantichaa yeroo dheeraa ture suuraa kaaseen gara FBtiin gallakkisee jechuudha. Gara FBtiin gaafan gallakkisu immoo ijoolleen akkaawwantiin banamee gargaarsi hin goona jedhanii gara garee miseenjariitiin jechuudha. Garee ijaarree garee san keessatti namoonni baay'atanii qarshii achi keessatti waadaa galuu eegalanii kun immoo daariitti magalchuu qabee saniin booda haala saniin itti deemne jechuudha. Eshi obboleessa keenyaa dhuguma dhugaatti eebbifamii waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Egaa obboleewwan keenyaa ijaarsa mana qulqullummaa cuuphaa Yohaannis egaa jalqabamee waggaa 10 kan ture sana bakka jirurraa kaasanii yookaan immoo bakka jirurraa jajjabinaan waaqayyoon laphee isaanirra buluudhaan isaan yaada kana fidanii gara onlaayiniitti fidanii obboleewwan keenya baay'een isaanii hirmaatanii akka irratti argaman kan goosisan
obboleessa keenya dura bu'aadhaan obboleessa keenya geetudha waan ta'eef dhugumatti obboleessa keenya Waaqayyoon si haa eebbisu. Kennaa qabdu irratti Waaqayyo gooftaan kennaa siif haa dabalu siin jenna. Egaa gaaffiin keenya inni lammaffaa immoo maalidha yoo jennee amma cuuphaan Yohaannis ijaarsi isaa maal fakkaataa yookaan immoo maalirra jira kan jedhudha jechuudha. Kanaaf immoo isaafis obboleewwan keenyaaf ibsa taasisiti. Obboleewwan keenyas immoo deeggarsa isaan barbaachisu hundaan raawwatu jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenyaaf ibsa taasisin jenna obboleessa keenya. Egaa wanni qulqullummaa qulqulluu cuuphaa Yohaannis duraan dursee haga ammaatti hojii hojjettaniif warri jechuudha mana kana keessatti hirmaatan dhugumatti namni ana dura laala malee waan hundumaa ol Waaqayyotu hojjete. Waaqayyo gaditti immoo ana cinaas warroonni wajjin hojjennu ni jiru. Akkasumallee ijoollee biyya alaa jiranii duraan dursee Waaqayyo gaditti isaaniin galateeffachuu qaba. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Waaqayyo yaada isaanii guutee gara biyyaatti nagaan isaan gara maatii isaaniitti haa galchu jecha. Hojiin amma nuti irra jirru hojii qorqoorroo uffisnee xumurree jirra. Silaa bolokkeettiin jala daradaramee dhumeet manni jala hojjetamee qorqoorroon rukutamaayyuu nuti garuu manichi umuriinsaa erga eegale xiqqoo fagaatee jira waan ta'eef manichi akka hin miidhamne yookiin immoo akka hin dhodhooneef rooba jalaa baraaruudhaaf daddafnee gara gubbaatti gadi xumuraa dhufne jechuudha. Gara jalaatti kan hojjetan dirqama hojjetamuu qabu gara jalaatti hojjennee gara gubbaatti immoo qorqoorroo uffisnee xumurree jirra jechuudha. Amma immoo hojiin itti aanu jalaa ol dhufuudha jechuudha. Jalaa yoon siin jedhamu fakkeenyaaf hojiin itti aanu bolokkeetti daraddaruu fi wantoota akka barrii akka maskootii hojjechiisuu ta'a jechuudha. Isa kanaaf immoo amma baay'ee humni keenya dadhabaa jira. Isa san egaa Waaqayyotu beekaa jechuudha. Waaqayyo waan nu hojjechiisu mari'annee haala saniin itti deemna jechuudha. Ammaaf qorqoorroo xumurree jiraa jechuudha. Eshi obboleessa keenya eebbifamee dhugumatti yaada keenya gaaffii gaafanneef bifa bareedaadhaan obboleessi keenya nu ibsaa jira jechuudha. Dhugumatti eebbifamee Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Bara tajaajilaa kee akkasumas immoo umurii dheeraa Waaqayyoon siif haa laatu. Egaa obboleessi keenya akkuma jedhetti jechuudha. Obboleewwan keenya waliin akkasumas immoo koreewwan biyya keessa waliin ta'uudhaan obboleessi keenya amma wanti isaan irra jiran yookaan immoo amma wanti isaan irra geessisan sirriitti nu ibsanii jiru waan ta'eef kana boodas immoo maaltu akka ta'uu qabu obboleewwan keenya koreewwan keessaa interviyuu taasisanii turanii isa sana daawwannee walitti adeemnu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ameen. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan maatii haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechuudha. Egaa akkuma beekamu interviyuu amma ilaalaa jirtan kanatti jechuudha obboleessi keenya geetuu akkasumas immoo walitti qaboota yookaan immoo koree dura bu'aa fi hoogganaa mana kiristaanaa kan ta'an akkasumas maandisii dabalate jechuudha. Isaan ibsa kan taasisan jechuudha. Maaliif ganna kana keessaa kaayyoon keenya karoorri keenya qarshii walitti qabuudha. Hojiin ammaaf ganna waan ta'eef naannoo sanatti ganni baay'ee waan ulfaatuuf akkasumas immoo warra hojjettootatti karaan waan hin mijanneef ganna kana keessatti nuti kaayyoon keenya maalidha jedhanii qarshii yookaan maallaqa walitti qabuudha jedhanii. Kanaaf hundi keessaniyyuu akka obboleewwan keenya faana dhaabbattan maqaa Waaqayyootiin sin gaafanna jechuudha. Egaa obboleessi keenya gaaffii tokko qofatti nu hafa jechuudha. Innis gaaffiin inni biraa maalidha yoo jettan kara fuulduraatti maaltu yaadatame yookaan immoo maaltu yaadameef jira bataskaana kanaaf kan jedhu yookaan immoo haala kamiin itti fufuu danda'a? Haala kamiin itti fufuu danda'a? Deeggarsi kun haaluma kanaan itti cimamoo akkasumas immoo miseensi mana kiristaanas haala kamiin jira? Maalirra jiru? Kan jedhuuf obboleessi keenya ammas gabaabsee ibsa nuuf laata jechuudha. Yoon isin rakkisuu baadhee obboleessa keenya ibsa nu godha. Galatooma jecha amma mana qulqullummaa qulqulluu cuuphaa Yohaannis kanaaf kan yaadame hojiin guddaan garuma onlaayinii parsantii guddaan garuma onlaayinii kanaan hojjetamaa jira. Parsantii xiqqaas haa ta'u immoo uummanni mandara san keessa ni jira jechuudha. Uummanni mandara san keessa jiru immoo galiin isaa qotatee dhaatee sanboodadha galiin isaa. Sanbooda galiin isaa sunis immoo gaadhaa'ee mana qulqullummaa kana ijaareen xumuraa hojjenne lakki hin danda'amu.
kan waggaa 4 kan waggaa 5 oliitti fudhachuu danda'a jechuudha gana humna uummata sanii wajjin jechuudha. Gara kanaan immoo gara ollaaniitiin immoo ortodoksoonni hundumtuu jechuudha cimnee yoo hojjenne jechuudha mana kana yeroo dhiyootti hin xumurraa. Kanaaf karoorri nuti qabnu tokko gara ollaaniitiin qarshii guuruudha. Lammaffaan immoo galii achitti argamu kan qote bulaa irraa argamu sanidha. Galii qote bulaa irraa argamu san immoo warri komiteen baadiyyaa achitti walitti hin qabaa jechuudha. Komiteen baadiyyaa walitti qabu sun immoo waggaa dheeraa itti fudhata. Waggaa dheeraa immoo fudhatu taabota lamatu mana xiqqoo san keessa jira waan ta'eef manni xiqqoon kun immoo jiguurrayyuu geessee jirti. Namoonni qaaman arganii deemanii arganiiru warri hin argine immoo qaaman deemanii odulaalani baay'ee namatti tola jechuudha. Manni jiguudha kaateerti mana baay'ee xiqqoo fi isheenis immoo mana dhoqqee irraa hojjetamte waan ta'eef umuriin ishee deemee jiru isheenis. Kanaaf jabaannee gara ollaanii kanaan abdiin keenya guddaan gara ollaanii kanaanii waaqayyo immoo waan inni godhu isatu beeka. Hundumti keenya jechuudha ortodoksii ta'e namni sagalee kana dhagaye hundumtuu warri qulqulluu cuuphaa Yohaannis jaalatu warri ergamoota jaalatu hundumtuu waan gochuu danda'u jechuudha. Warri qarshii kennuu hin dandeenyerree sheer godhee jechuudha namoota kennuu danda'an biraan nu ga'e mana abbaa keenya qulqulluu cuuphaa Yohaannis wajjin akka xumurruun sin hin jira. Ana qofa oduu hin ta'in adaraan kun adaraa mana kiristaanaati, adaraa ortodoksummaati, adaraa bulchiinsa mana amantichaati jechuudha. Eshi obboleessa keenya eebbifamii waaqayyo gooftanis yaa eebbisu. Egaa obboleessi keenya akkuma amma jedhee yookaan immoo akkuma amma dubbatee manni amantaa cuuphaa Yohaannis dhugumatti nutis dhaqnee ilaallee jirra waan ta'eef amma kan keessa jiraachaa jiru baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha maatiiwwan waaqayyo. Kanaaf hundi keessaniyyuu dandeettii qabdaniin akkasumas immoo yaadaan maallaqaan wanta hundaan mana amantaa kana cinaa akka dhaabbattan maqaa waaqayyoon sin gaafanna. Manni amantaa kun gaa amma wanti yookaan immoo amma kan keessa jiru jechuudha. Bataskaanni amma kan keessa jiru baay'ee ni dhimmisa. Akkasumas immoo keessi isaa baay'ee tokko kan ija keenyaaf ilaaluuf kan hin hawwine dhugaa mana waaqayyoo akka hin fakkaannetti bara keenya kana keessatti immoo akkana ta'uun baay'een barbaachisu waan ta'eef dirqama kiristaanummaatti qabna waan ta'eef hundi keessaniyyuu maatiiwwan waaqayyoo obboleessa keenya geetuu cinaa dhaabbattanii mana amantaa cuuphaa Yohaannis kan akka deeggartan maqaa waaqayyootiin sin gaafanna. Bara keenya kana keessatti manni amantaa akka itti kuftee yoo jiraattu kana nuti immoo itti gaafatamummaa qabnu hunda baachuun dirqama kiristaanummaa keenyatti maatiiwwan waaqayyoo. Kanaaf viidiyoo kana warroota maallaqaan irreen yaadan irreen hirmaatan biraan nuuf ga'a warroonni ilaaltan hundi keessaniyyuu viidiyoo kana irra caalatti sheer akkasumas laayik gochuu keessan maqaa waaqayyootiin hin dagatinas ni jenna. Maaliif yoo jenne obboleewwan keenya karoora isaanii qabatan keessaa inni tokkoffaan maalidha? Parsantii olaanaa kan ta'e onlaayiniidhaan gabii yookaan immoo mana kiristaanaaf maallaqa argamsiisudha jechuudha. Kanaaf hundi keenya yommuu kan gochuu qabnu maalidha? Sheer yoo goone warroota maallaqa buusaniif yookaan immoo maallaqa hirmatan biraa yoo ni geenye mana amantaa kanaaf dhaabbachuu ni danda'an jechuudha. Kanaaf warroonni immoo viidiyoo kana ilaaltanii mana amantaa cuuphaa Yohaannis ni deeggarra warroonni jettan akkaawuntiin isaanii asirratti barraa'ee jira jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu akkaawuntii isaanii kanaan akka maallaqa hammuma qabdan maaliif yoo nuti tokkoon keenya qarshii tokkos lamas ta'e olitti yoo buusne inni sun mana waaqayyoo ni ijaara jechuudha. Jajjabinaan olitti yoo dhufe mana waaqayyoo ni ijaaruu danda'a waan ta'eef. Kanaaf hundi keessaniyyuu warroonni viidiyoo kana ilaaltan maqaa waaqayyootiin sheer gochuu keessan hin dagatina. Lammaffaa immoo ammas deebisnee akkaawunticha kinoo asirratti isinii barreessinee jirra jechuudha. Kanaaf akkaawuntii isa kana ilaaltanii obboleessa keenyaa fi bulchaa mana kiristaanaatiin kan banamedha waan ta'eef hundi keessaniyyuu akka irratti hirmaattan maqaa waaqayyootiin sin gaafanna jechuudha. Egaa obboleessi keenyas waamicha keenya kabajee asitti argamuu isaatiif dhugumatti eebbifame jennaanii guddaa waaqayyo gooftaan si eebbisu. Ameen. Hunduma keenya yoo waaqayyo eebbisu isinis immoo rakkinni mana amantaa rakkinni mana qulqullummaa hundumaayyuu keenya jettanii rakkoo kana furmaata itti kennina jettanii asitti waan nu affeertaniif waaqayyo isin eebbisu waaqayyo bara tajaajilaa keessan yaa dheeressu. Amiin obboleessa keenya kan nu kakaasee nu jalqabsisee kan nu xumursisee waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesus Kristos maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Amiin. Wasbaata ለእግዚአብሔር